Nageenyi waaqaa isinirratti haa bu'u akkam jirtu hordoftoonni chaanaala kanaatii fi warreen hammaatii haaraa chaanaala kanaa deemtan hundi keessanuu har'a kan waliin ilaallu waa'ee kiriptoo kaaransiidha. Keessaa gola kiriptoo kaaransii keessaa cinaa isaa akkamitti kiriptoo kaaransiin hojjeta kan jiru soofteerii kiriptoo kaaransiin baay'inaan irratti socho'u tokko waliin ilaalla. Innis maalidha? Akka asirratti agartan kunoo baayinansii kan jennuun kanadha. Akkuma fakkeenyaaf fi baayinansiin maal jedhama? Baayinansii baayibiitiin warreen jedhaman soofteeroonni hedduutu jira. Kan maal hojjetan? Kan akkamitti akka exchangeing platform exchange godhan. Kana jechuun biitikoinii kana gara itiramii gara BNB isa san gara sooliinaatti kan ittiin jijjiiran kan tokkorraa tokkotti ittiin jijjiirtu exchange ittiin gootu akkuma fakkeenyaaf amma seevii keessarratti seentiraal baankii yookaan seentiraal faayinaansii waa lamatu jira. Tokko deefiidha. Inni lammaffaan immoo seefiidha. Seefiin seentiraal faayinaansiidha. Inni lammaffaan immoo deefiidha. Deefii jechuun decentralized finance jennee bakka lamatti qoodna. Waa'ee dhimma kanaa yeroo biraatan qabadhee isinii deebi'a. Decentralized finance maalidha? Centralized finance kan jennuun maalidha? Isa kan jiru yeroo biraa waa'ee blockchainidha waliin wal qabatee viidiyoo itti aantutti qabadhee isinii dhiyaadha. Garuu har'a waa'ee maaliiti? Waa'ee baayinaansiidha kana qofa waliin ilaalla. Baayinaansiin kun exchange platform fakkeenya birrii gara doolaaraatti naannessuu yoo barbaaddan, doolaara gara birriitti naannessuu yoo barbaaddan eessa deemtu? Gara baankiidhaa deemtaniiti exchangein keenya eessa? Baankidha. Galee baankii dhattee waggaatti baankiitti tokkorraa tokkotti naanneffata. Akkuma sanii inni kun exchanging platform jechaan exchange kan ittiin hojjetu tokkorraa tokko kan ittiin jijjiirtu. Lammaffaan immoo ittiin jijjiiruu qofa osoo hin taane yeroo walirraa bittee gurgurtu kan itti fayyadamtu. Sadaffaa irratti immoo kan ittiin daldaltu. Daldala mataa isaa qabaatu. Guyyaa viidiyoo biraatiin ammas akkamitti akka asirratti daldaluu dandeessan viidiyoo itti aantu qabadheen isinii dhiyaadha. Viidiyoo itti aantu osoo hin taane viidiyoo biraa qabadheen isinii dhiyaadha. Garuu har'a immoo akkamitti nama tokkorraa binnee gurgurra kan jiru saayinsiin isaa isinitti hima. Saayinsii isaa qofa osoo hin taane as keessatti akkamitti akka fayyadamnuun viidiyoo gabaabduu wayitiin isinitti hima. Hanga dhumatti na faana ta'a jechuun affeerraa koo guyyaa har'aati. Haati seennu. Gaafa baayinaansii kan nama haaraa taatanii yoo hin qabaanne akkamitti akka akkaawuntii isaa kireeti gochuu dandeessan, akkamitti akka akkaawuntii isaa banachuu dandeessan kunoo saayin aappii kayyuu kanaadha. Steeppii 1, 2, 3 jedheen viidiyoo biraatiin qabadhee isinii dhiyaadha. Hangasii garuu har'a garuu akkamitti akka isa san qabaatan osoo hin taane kallattiidhaan loogiin godheetan akkamitti akka seentanii walirraa bittanii gurgurtan isin garsiisa. Kana keessarratti gaafa loogiin goonu akkaawuntiin keenya imeeliidhaan yookaan lakkoofsa bilbilaa keenyaan seenuu dandeenya. Egaa vaarifaayid inni ta'een yuuzariin keenya egaa vaarifaayid ta'een booda imeeliidhaan yookaan akkaawunti nambariidhaan seennee fayyadamuu dandeenya. Kanaaf amma imeelii kan kootiin seennee haalan isin agarsiisu. Imeelii kan kootiin seenneen isin agarsiisa. Vaarifikeeshinii silkii kootti ergaa yoo nama fakkeenyaaf asii loogiin godhee vaarifikeeshinii daayireekti silkii koo faana wal qunnamaadha waan taateef silkii kootti erga. Kanaaf maal gochuun irraa eegama? Silkii koo dhaqee banuun irraa eegama. Silkii koo banuun irraa eegama. Bilutuuzii turn on godhi jaa. Bilutuuzii turn on godha. Achi booda konneektii wal godha. Inni mataan isaa jechaadha. Yoo fakkeenyaaf maaliif kana godha? Kunoo amma device connected daayireekti silkii koorraa anasii konneektii godheen jira. Vaarifaayii godheen jira waan taateef ta'uu baannaan maal godha? Akka waan hattutti cheek godha. Akka hattuu hin taaneef namni kun dhugumaan abbaa aawunarii silkii kanaa ta'uu isaa yookaan silkii kanaa osoo hin taane aawunarii akkaawuntii kanaa ta'uu isaa kan inni ittiin cheek godhu maalidhaani? Silkii san faana wal qunnamaa jechaadha. Irraan baafadheen qabuutii ilaaltanii kofinaa. Isii san faana wal qunnamsiiseet vaarifaayii godha. Dhuguma namni kun yuuzarii kana aawunariin kun fakkeenya yuuzar aayidiin kiyya kan kana fakkeenya yuuzar aayidiin namni yuuzar aayidiin isaa kana ta'e kuni dhuguma isa san faana akkaawuntii silkii yookaan divaayizii biraa kan duraan akkaawuntiin kun irratti baname faana wal qunnamee jira kajuu cheek godha. Kanaaf cheek eeguu godheen booda isii san akka namaan seenee akkaawuntii nootifikeeshinii silkii koorratti naaf dhufti isii san vaarifaayii gadan achi tolee anan jedhanii dhufee asirratti naaf banamaa jechan. Peejiin isaa jalqabaa kana fakkaata kun daashboordiidha. Asirratti maal agartu? Kiriptoo kaaransii garaagaraatu agartu. Maal agartu? Fakkeenyaaf warreen kiriptoo kaaransii garaagaraa USDtiin jira. Fakkeenyaaf har'a meeqan oolee parsantii duwwaa tuqaa lamaan gadi bu'ee jira. Kan biraan mootu waa'ee tireediidhaa yeroo biraan isinitti deebi'a. Maarkeetiin har'a meeqan oolte?
Market analysis asumarratti hojjetee lafa kaa'a. Marketiin walirraa bituu fi gurguruun har'a maaliin oolte kan jiru asirratti samarii isaa lafa kaa'a. BNB'n parsantii 6 dabale. Parsantii 6 tuqaa amma gad deebi'e 3 tuqaa wayiidhaan dabale. Inni itti aanu biitikoiniin immoo parsantii 1 tuqaa 5 dabalee fluctuate godha. Akka asirratti agartan kana amma 6 amma 3tti gad deebi'a. Fluctuate godha. Baay'ee wanni kiriptoo kaaransii adda taasisu keessaa yoo jiraate akka mallaqa lafaa kana odoo hin taane hard copy kana odoo hin taane virtual money kana kan adda isa taasisu keessaa baay'ee within the fraction of secondii keessatti fluctuate godha. Ol ka'a gad deebi'a. Ol ka'a gad deebi'a. Ol ka'a gad deebi'a. Fluctuate godha. Kanaaf doogin gidduu kana namni irraa wacu parsantii meeqan gadi buute maayinasii tokko tuqaa tokkoon gadi buute tokko tuqaa waan ta'een gadi buutee jirti kun ammoo ol garagalaa jirti. Gadi buutee jirti. Asirratti egaa maarkeet analayisisiitu jira. Maal agarsiisa asirratti maarkeet analayisisii samarii isaa lafa kaa'aa jechaadha. Trading daataa fakkeenya overview isaati. Trading daataa isaa yoo kun fakkeenya gadi fageenya ilaaluu barbaannu taate asitti akkasitti lafa kaaya. Samarii isaa jechaadha. Trading overview isaa pricing isee kana turte kana ture kun kana jira kan jiru tokkoon topi geenerii warri ardha namni isa kana daldaltoonni ardha isa kanarraa parsantii isaan ittiin buufatan parsantiidhaan warreen kanaadha. Luuseroonni immootu warreen waan kana daldalan kanfa supparii, eepii, reezii, eepii, aayisirii, TKO warreen kun maalidha? Warreen waan kana koinoota kana daldalan warreen luuseroota isaanirra hin kassaranii oolan. Warreen kun immootu warreen maalidha? Warreen argatanidha. Parsantii 15 argate. Namtichi kun inni kun immoo parsantii 9 argatanii namtichi odoon hin taane warreen koinoota kana daldalan jechuudha. Daldaltoonni koinoota kana daldalan. Egalee daldaltoonni koinoota kana daldalan parsantii kanaan argatan. Sa'aatii 24 keessatti jechaadha. Kun immootu sa'aatii 24 keessatti koinoota namoota kasaarsan daldaltoota warreen kana daldalan kasaarsan jedhama. Inni kun immootu hoti koinootadha. Warreen baay'ee beekamoodha. Kanneen amma fakkeenyaaf namni yoo waa'ee kiriptoo karansiidhaa kaase baay'inaan waa'ee maalii dubbata? Waa'ee biitikoinii dubbata. Namni waa'ee kiriptoo karansiidhaa yoo kaase lammaffaan Ethereum dubbata, Solana dubbata, inni biraan mootu BNB. Warreen kun baay'ee beekamoodha. Hootii warreen ta'anidha amma qilleensa irratti baay'inaan namni walirraa bitee gurguruudha. Kan itti fayyadamu warreen kanaadha jechaadha. Warreen kun garuu toppii geenerootaa fi luuseroota warreen jedhamuun kallattii bakka lamatti qabu. Maaliif nu fayyada isa kana addaan baafnee akkasitti kaa'uun? Fakkeenyaaf tireedii akkamitti akka daldallu kun as keessa jirti waan taateef tireedii kana guyyaa biraa qabadeen isin tireedii san daldala san geggeessuudhaaf maal maarkeet analayisisii hojjechuun feesisa. Fakkeenyaaf lafaa kaanee hoolaa binneen gurguru, lafaa kaanee loon binneen gurguru, lafaa kaanee boqqolloo binneen gurguru, lafaa kaanee shunkurtii binneen gurguru. Maal nu barbaachisa jalqaba? Eessatti gatiin gadi buutudha? Eessatti gatiin ol kaati? Maal fakkaatti gatiin isii kan jiru baay'ina namoota barbaadanii maalidha? Namoota akkamtu barbaada yeroo akkam barbaadama kan jiru piroodaaktiin suni analayisisii isaa maarkeet analayisisii waan jedhamu san hojjenna jalqaba. Maarkeet analayisisii san hojjechuudhaaf daldaltoonni kiriptoo kaaraansiidha eessa dhufu? As dhufu jechuudha. Analayisisii isaa samarii isaa asirratti argatu. Isaa 24 keessatti namni kun kanatu warreen kun geenariidha warreen bu'aa buufattoota warreen kun yoo taate kam daldalta gara kana daldaluudha kana daldaluutti deemta jechuudha. Garamitti hin deemtu isa kana warreen luuserootaa kanatti hin deemtu waan taateef. Amma ijoon dubbii nuti manaa baaneef isa kanaaf miti. Ijoon dubbii nuti manaa baaneef maalidha? Gara tireeditti deemudha. Peer to peer trading waan jedhamu wayitu jira. Peer to peer trading jechuun namni dhuunfaa walirraa bitee gurguruudha. Inni kun namni dhuunfarraa bittee gurgurtu isa kana keessatti baay'ee gaafa tireedi gootu. Garuu dhuunfaadhaan anaa fi achi walirraa binnee gaafa gurgurru akkamitti akka walirraa binnee gurgurru waliin ilaaluudhaa deemu. Isiisan hanga dhumatti nafaana ta'e. Peer to peer trading. Peer to peer trading eessa jirti? Daashboordii jala haa deemnu. Daashboordii jala deemnu. Daashboordii jala haa banaamu. Daashboordii jala deemnee kana fakkaata daashboordiin keenya. Daashboordiin jalqabaa kana fakkaata. So eessa jala tireedii kan jiru kana jala ispuutiin jira, merjiniin jira, kiriptoo tireeding, koppii tireeding wanni jedhamu jira, tireeding buutii kan hojjetu jira, API jira, converting block peer to peer trading kan jennu kun jirtu kun as jala. Eessa jala? Tireedii kan jirtu batanii guddaa tireedii jiru kana jala isa gaafa isarratti kilik goonee eessarra deema? Peer to peer jechuun P2P jechuun personal to personidha. Person to personidha jechuun nama dhuunfarraa nama dhuunfaa anaafisii yookaan ati dhaggeeffataan kun jecha namni dhuunfaadhaan anaafisiitu walitti bitee walirraa gurgura. Isiisan akkamitti akka walirraa binnee gurgurru waliin laalla. San gochuudhaaf kunootti seen. Kilik irratti godha. Peer to peer trading keessatti.
Peer to peer trading keessatti baay'ee inni kun ati yoo kiriptoo kaarensi qabaatte jechuun ati yoo kooyinii qabaatte ani yoonan mallaqa birrii qabaadhe kaashii birrii qabaadhe akkaawun baankii koorraa birrii qabaadhe garamitti naannessuudhaaf gara doolara yookaan kiriptoo kaarensi kan kuusanii garamitti naannessuudha gara birritti naannessuutti isin garsiisa. Akkamitti akka isiisan naanneffatan isin garsiisa. Namni baay'een amma yeroo baay'ee onlaayinii kanarratti airdrooppii kana hojjetatee akkamitti gara kaashitti naanneffatu dhabee yeroo rakkatu waliin agarra waan taateef isiisan akkamitti akka naanneffatuu dandeenyu waliin laalla. Mallanni nuti ittiin binnu fakkeenyaaf amma kuni eeduudha. Nuti kan keenya ET'dha. Hedduutu jira. Mallaqoota biyyoota garaagaraa hedduutu jira. Kan keenya maalidha? ETBdha. ETB jechuun Itoophiyaan birrii kanaadha. Itoophiyaan birrii kanarratti kilik gaafa goonu maalidha? Warreen daldaltoonni amma naa'ol 21 kan jedhamu kun ni gurgura. Meeqa gurgura? Piraayisiin inni ittiin gurguru doolaara tokko birrii biyya keenya 125 tuqa 40tti gurgura. Maal doolaara otoo hin taane USDT. USDT fi baay'ee doolaarri garaagarummaa xiqqoo wayii qabu. Doolaarri akkuma amma birrii jennu kana kaashii lafatti jirudha. USDT'n garuu teezeriidha. Inni kun maalidha? Kiriptoo kaarensiidha. Kanaafuu akkuma addunyaan kun maal irratti walii galte? Doolaara irratti walii galtee ekscheenjii biyyoota hedduudha. Biyyoonni garaagaraa hoggaa walirraa bitan itti fayyadaman doolaaratti fayyadaman asirrattis kiriptoo kaarensi keessatti USDT kan akka koomanitti fayyadaman. Kooyinoonni garaagaraa haa jiraatan garuu akka koomanitti akka sintiraalii koomanitti kan isaan itti fayyadaman giddu galeessatti godhatanii kan isaan fayyadaman kamidha? USDT kan jennu kanaadha malee USD'n addatti jirti. USD'n doolaarri addatti jiru kun USDTdha. USDT teezeriidha addatti jira. So kanaafuu USDT tokko meeqatti gurguraa? 125 tuqaa 4tti gurguraa jecha namtichi kun. Meeqa qaba baay'ina isiitii? 100 fi wanna doolaara meeqa qabaa? 152 tuqaa 69 qaba. Sigalee minimamii namtichi kun ittiin gurguru meeqa? Mallaqa xiqqaan isaa 19,000 kaasee hanga 19,147 tuqaa 9tti gurgura. Gidduu kana keessatti baankiin peementiin ati irratti kaffaluu dandeessu hoo maalidha? Kunoo CBEdha. Nigdi baankii qofan qabaa jedhe. Inni itti aanu mootu akkasuma 125 tuqaa 6 gurguraa tokkoo doolaara. Doolaara meeqa qabaa? 300 fi 3,644 doolaara qabaa. Baankiin inni irratti ittiin gurguru doolaara yookaan baankiin inni itti fayyadamu kamidha? Ittiin gurguruudhaaf Absiiniyaa fayyadama. Inni itti aanu kan biraan mootu teeleebirrii fayyadama. Teeleebirrii fayyadama. Kun immoo teeleebirrii qaba. Kan garaagaraa qaba. Ati amma ni bitta yoo ta'e baay'ee kan jettu kana jala deemtu. Yoo gurguruu barbaannu hoo fakkeenyaaf kun warra bituudha. Yoo gurguruu barbaannu hoo qabaannee gurguruu yoo barbaanne qabaannee gurguruu yoo barbaanne doolaara qabna amma ammatti gurguruu barbaanne ganaa eedii waan jedhamu jira. Kuni warreen kuni ni gurguru. Sigalee isaan ni gurguru. An garuu irraan bita. Ana biratti maalidha? Anaaf baay'ee jala dara. Isaan jala garuu eessa jala jira? Seelii gurguruu jala jira. Maalidhaa fi akkasitti taa'afi piroomooti godhatta. Hammana yoo taateen nan gurguradhaa jetta. Hammana ta'uu baannaan hin gurguradhu jettee keessa. Yoo maal ta'e doolaarri kan kee baay'inni isaa 100 ol yoo taate eedii hojjetatuu dandeessa. Eedii sana akkamitti akka hojjetannu yeroo biraa viidiyoo birarratti doolaara 100 akkaawuntii koorra kaayitan saniin booda akkamitti akka achirratti gurguruu dandeenyu beeksisa sana akkamitti akka maxxanfachuu dandeenyu isin garsiisa. Garuu lakkiisanii miti ammumaan ol ka'eetuma waan hin qabu dhibbaa gadis haa ta'u dhibbaa olis haa ta'u ammuma ka'ee gurguradhaa yoo jenne akka kanatti seel kan jiru kana jala deema. Seel gaafa jennu namoota achi gurguran santu natti dhufa. Ani immootu irraan bita. Annan qabaa isaan achi inni gurguru anasii irraan bita. Anasii ittiin gurgura. Isaan achi ni bitu anasii nan gurguradha waan taateef seelii jalan seena. Eenyutti gurgura? Namticha sooliingaa jedhamu kanatti fakkeenya yoo nan gurguruu barbaade 125 tuqaa lamaanan Itoophiyaan birriidhaan meeqa qabaa? Meeqa barbaada? Kan inni barbaadu USDT 741 barbaadaa jirti. Baankiin inni fayyadamu mootu Hawaash irratti. Peeyiment meetodiin isaa maalidha? Hawaash irratti. Inni kunis Hawaashidha. Sadaffaarra kan jiru CBEdha. Yoon mallanni kan koo Hawaash irraa kanan qabaadhu taate, Hawaash baankii irraa kanan qabaadhu taate, namticha kanarraa bituu nan danda'a. Namticha kanatti gurguratuu nan danda'a. Egalee inni sababni isaa Hawaash irraa qaba waan taateef. Inni kunis Hawaash irraa qaba yoo taate, asitti isa kanattis gurguratuu nan danda'a doolaara kun. Inni kun immoo lakkii kanan qabu yoo nan ta'e, CBE irra 100 qaba, 124 gurgura. 124 gurgura. Lakkii abbaa 124 kanatti gurguraa yoo nan jee maal godhaa? Isa kanarratti kilii godha. Sigalee isa kanarratti kilii godha.
Isa kanarratti gaafan kilik godhee namtichi onlaayinii jira. Namtichi onlaayinii jira. Namtichi kun beeliin emmiin kun onlaayinii jira. Onlaayinii jira maal godhaa amma baay'inaan bituun si galee baay'inaan bituuniin baay'inaan gurguruun itti asitti as kaa'aa jechaadha. Maalidhaa doolaara 100 yoo nan qabaadhe doolaara 100 ol jeetan kaa'aa waan hin qaburra. Anamma waan hin qabneefidha. Lakkisanii miti yoo nan je'een 70 30 wayiin gurgurachuu barbaade yoo nan ta'e 30 wayiin gurguradhaan jedha sorry. 30 wayiin gurguradha yoo nan je'e asirra dhufeen maalan godhaa? Nambarii deebiin cufaa ammas. 30 wayiin gurguradha yoo nan je'e asumarratti dhufeen maalan godhaa? 30 san barreessa. Anamma waan inni irraa hin qabneefidha. Diimaa natti agarsiisin insufficiency balance naan jedha. Maal jechuun hin qabu waan taateef aadi fandii itti dabalinaan jechaa jira hin qabu waan hin taateef. Yoo nan 30 gurguradhe meeqa? 3,742 gurguradha. Akkaawuntiin kan koo eessarratti baati? Akkaawuntiin kan koo asirratti baati. Kun payment meetodii gaafan jalqabaa an akkaawuntii kootti aadi godheedha. Namtichi kuni baankiin ani ittiin gurguru CB birriidha waan je'eef kan koo maal baasa sisteemni hedduutu jira. Warri isin keessaa garuu maal naa baasa? Bileenii kanaame hedduutu jira. Isa san keessaa amma fakkeenyaaf fi kaminan gurguran jedhani baankii absii nigdi baankii kanaanan gurguran jedha. Lakkii yoo nan jedhe nigdi baankii biraa dabaluu nan danda'a asirratti. Adding supporting payment method yoo jedhe kan biraatis dabaluu nan danda'a asitti. Garuu lakkii kanaa miti yoo nan jedhe akkaawuntii kan kootiin CB birrii biraa dabaluu nan danda'a. Lakkii yoo nan jedhe isuma sanii nan dhiisaa jechaadha. CB birrii akkaawuntii kanarratti akka CB irratti akkaawuntii kanarratti akka naa galchu. Saniin booda eegan mallaqa baay'ina gurguruun asirratti barreesse maalan jedhani baay'ina hamman gurguruu mallaqa doolaara kooyinii hangan gurguruu san asirratti barreesse achi booda maalan jedhan seel USDT'n jedhan. Seel USDT gaafan jedheen namtichi kun onlaayinii jira. Akkasii gartan kun namtichi diimarra jira waan taateef magariisarra jira onlaayinirra jira. Daarekti maal godhaa namtichatti dhaqee notifikashiniin galteef. Silkii isarratti jechaan namni kana sirraa bituu barbaade jee namtichi yoo onlaayinii illee hin jiraanne immideetilee ogguma san seenee akkaawuntii seenee baayinaansii isaa seenee hoggaa irratti maal naa godha mallaqa san akkaawuntii koo irratti akkaawuntii koo kanarratti gannaa lakkisa kun akkaawuntii kanarratti gannaa lakkisa akkaawuntii kanarratti gannaa lakkisee iskiriinshutii fuudhee hoggaa irratti miseejiin provaayiid nuu taate bakka kana keessarratti asitti nu baati. Anamma yoo nan kan jalqabsiise naan jalqabu waan taateefidha. Kan waan irraan koonii waan irraan qabneefidha. Dhaqee namtichatti maal hojjeta? Isiisanii iskiriinshutii san asirratti naa erge. Ani immootu miseejii naa dhufti akkaawuntii koo seeneen cheek godhee birriin sun naa galtee jirti. Yoo nan je'e maalan godhaa? Asii riliis godha. Asii riliis kan jettu dhufti cheek godhi jedhee innuu beeksisa natti hima. Cheek godhadheen laalee dhugaadha birriin koo naa galtee jirti. Birriin kun birriin inni achi ani itti gurguru fakkeenyaaf fi birriin ani isaa ergu sun isarratti galti. Daanaatu isatti ani gurguraan jira waan taateef birriin sun narratti galaa jirti yoo taate birriin sun narratti yoo dhufte akkaawuntii koo irratti seente ana asii maalan godhaa fi doolaara 30 asii jalqaba galcheef sana maalan godhaa riliizan godhaaf gadi lakkisa. Cheek godhe jechuudha. Hin galle taanaan gadi lakkisuuf qabeen teessisa. Kana gochuudhaaf fi yeroo baay'ee warreen hattoonni garaagaraa tooftaadhaan nama shawwadanii hoggaratan kana gochuu danda'u. Kana hambisuudhaaf fi wanni isin cheek gootan tokko jira. Namtichi kuni amma bileeniin kun nama vaarifaayi ta'e asirratti vaarifaayi ta'e miti vaarifaayi ta'uu isaan hin mul'isu. Tokkoffaadhaaf vaarifaayi ta'uu isaa agarsiiftu. Si'a meeqa gurgure namtichi kun parsentii 97 amanamaadha reeti ta'ee jira laayik ta'ee jira namtichi kun itti amanamee jira. Meeqa gurgure waliigala parsentii kana kompliish godhee jira 98 tuqaa wayii fixee wanna kompliish godhee jira tiraanzaakshinii jechaadha waan feel godhee jiru kaalkuleet godha sisteemni. Wanni inni kuffise, wanni rakkoo isaatiin taate, rakkoo nama biraatiin taate hunda kaalkuleet godhee maal godhaa sitti agarsiisa. Kana jechuun reetii isaa sitti agarsiisa jechuudha. Wanni isin laaltan tokkoffaadha namni isin irraa bittanii gurgurtan sun nama vaarifaayi ta'uu isaa cheek godhatu. Tokkoffaadha. Vaarifaayi ta'uu isaa cheek eeguu gootaniin booda lammaffaa parsentii hangamiiti ordarii 335 ordar godhe. 335 kana keessaa 93 tuqaa namtichi kun xumuree jira. Kompiliit godhee jira. Reetiin isaa parsentii meeqaan namtichi kuni itti amanamummaan isaa namni laayik godhee fi jiru feedbaakiin raatingiin isaa meeqaan 98. So kanaafuu warreen akka kanarratti amanamoo ta'an baay'ee gadi bu'oo warreen ta'anii maaliin isaanii amanamummaan isaanii warreen gadi bu'oo ta'an daldalli isaanii reefuun ta'an warreen haaraa ta'an baay'ee daldaloo warreen hin ta'in irraa bittanii otoo gurguruu baattan natti tola. Sababni isaa maaliif seetan namni sun
isin jala isin shawwaduu danda'a waan taateef fi kunoo amma warreen kun amma inni kun amma verifiedidha. Sagalee verified nama ta'edha. Verified warran ta'e akkanaa kana barbaadanii hoggaaratan kun oolan daldalli isaa meeqaa 585 keessaa binti jabel namni jedhamu kun order godhee jira 99.4 xumuree jira. Tarii takkaafee lamni kun namni inni itti bitee gurguru sun achi jalaa yoo fail godhe maal ta'a fail ta'a jechaadha parsantiin takkaan sun malee namtichi kun verifiedidhas amanamaadha. Inni kunis verifiedidhas amanamaadha. Namoota verified ta'an akkanaa kanarraa ilaaltanii hoggaaratan bittanii jiran. Gabri heeriin kunis akkasumatti parsantii 90 wayii amanamaa kompiliit godhee reetiin isaa namni isaatti bitee gurgure reeti kan godhan feedbaakiin isaa kennan maalidha parsantii 99 agarsiisa. Warreen akkasii kana warreen akkanaa kanarraa bittanii yoo gurgurtan gaarii isiniin jechuu fi kan itti aanutti qabannee hanga walitti deebinutti nama torbeedhaan waan nu haa taasisu nagaa naaf tura.